Harargee aanaa Daaroo Labuu fi Hawwii Guddinaa keessatti uummata keenya uummata Oromoo fi Somaalee naannoo sana jiraatu Oromiyaa keessa jiraatu gidduutti rakkoo dhalateen namoota Oromoo irraas namoonni miidhamanii jiru akkasumas Somaalee irraas namoonni haala hin taaneen miidhamanii jiru. Miidhaa namoota keenya uummanni Somaalees namoonni Somaalee miidhaan irra ga'es uummata keenyadha. Namoota Oromoos miidhamanis uummata keenya miidhaa qaqqabe kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa gadda guddaatti dhagahamee ibsa. Namoota Somaalee ta'an irratti haala sukkaneessaa ta'een wantoonni raawwataman xiqqoo gadhee waan ta'aniif kallattii kamiiniyyuu uummata keenya uummata Oromoo kan bakka bu'u miti haalaan nu gaddisiisee jira. Ammas irra deddeebinee kan uummata keenyaaf dhaamsi nuti kun kallattii kamiiniyyuu uummata nu keessa jiraatu uummata Somaalees haa ta'u uummata kaan irratti kallattii kamiiniyyuu miidhaan qaqqabuun yookiin miidhaa qaqqabsiisuudhaaf aggaammiin ta'u hundi nuuf faayidaa hin qabu. Warra badii kana raawwatan eenyu yoo ta'u eenyu mootummaan naannoo Oromiyaa seeratti dhiyeessee seeraan akka isaan gaafataman taasisuun dirqama waan ta'eef hojiinsaa ammas jalqabee jira. Uummanni hiyyeessi waliin jiraatu kallattii kamiiniyyuu rakkoo walirratti ta'uu hin danda'u waan ta'eef kun waan uummanni keenya gaafatuuf gaaffii uummata keenyaaf ajjeechaan namoota irratti raawwatu deebii ta'uu hin danda'u. Mirga ta'uu hin danda'u. Waan ta'eef warra nu miidhan adda baasnee warra nu miidhan falminee seeraanis kallattii kamiin akka gaafataman godhuun barbaachisaadha. Haa ta'uti garuu hiyyeessa nu keessa jiraatu nu waliin jiraatu rakkinas bal'inas nu waliin qooddatee jiraatu irratti miidhaan akkasii yoo gahu eenyu irratti yoo haa ta'u eenyu irratti faayidaa eenyuufiyyuu hin fidu bu'aa hin qabu. Inumaayyuu eenyu olitti uummata keenya kan miidhu uummata Oromooti kan miidhu. Uummanni keenya kumaatamaan lakkaa'amu kalees naannoo Somaalee keessaa buqqa'u tarkaanfii wal fakkaataa ta'e hiyyeessa isa keessa jiraatu irratti fudhachuudhaaf of qusate hin tikse hin eege qabeenya isaaniis lubbuu namaas kun bu'aa guddaa nu fidee jira. Eenyummaa saba kanaa agarsiisee jira. Waan ta'eef ammas eenyummaa keenya kaleessaa sana nuti falmiin keenya gaaffiin uummata kanaa kan isa miidhu irratti malee uummata hiyyeessa isa keessa jiraatu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan yookiin balaa fi miidhaa geessisuu miti. Rakkoo kan uummata kana irraan ga'e uummata hiyyeessa kana miti. Uummata isa keessa jiraatu uummata kana miti. Waan ta'eef iyyuu waan akkasii kanarraatii of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanta akkasii kun uummanni keenya ammas wantoota akkasii irratti of qusatee walumaa gala nageenya naannoo isaa eeggachuu nageenya naannoo isaa eeggachuu qofa osoo hin ta'in waliin jireenya sabaaf sablammoota waliin qabu mataasaas eeggachuun barbaachisaadha waan ta'eef kun ta'uu danda'utu irra jiraata.